abbaan waan barbaadetti amanu. Garuu akka amantiitti wal bira fidamee gaafa compare ta'u. Gaafa inni kun sirriidha jedhamu. Inni kun immoo sirrii miti. Gaafa jedhamu ragaan isa kanaan sirrii miti jedhu. Ragaan dhufu. Waan amanaan sun amanuun. Waan amanaan sun amanu. Amanaan sun quraanatti amanu yoo ta'e ragaa quraanatu barbaachisa. Amanaan sun wangeelatti amanu yoo ta'e ragaa wangeelatu barbaachisa. Fakkeenyaaf ani kana dura Yesuusiin namadhaan jedhe waggaa sadan kana akkas jedhee viidiyoo waraabennaan Ameerikaatii natti bilbilanii akka titaa'uun dhabeeroo sana accommodation iyyuu hin jira. Arra fuunee nutti bal'ate ammaadha mana waliin jirra amma 3 ta'uuf adeemna inshaallah rabbi. Afur yoo godhees rabbi hin beeknu jiruusaa inni akka barbaade hojjeta waan ta'eef. Yeroo sana accommodation hin jira la Ameerikaa irra natti bilbilanii si ajjeesnaan jedhu takkaatiin fishnan godhu naan. Akka kotti jechuudha. Maalin balleessee maalin godhee jedhee gaafan gaafu Yesuusin namadha jette. Okay. Akkasin jedhee jettee tasitti jedhamini nama biyyan dhaladhani giddaa ayyaanaatti dhaladhe godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti dhaladhe namuma ni beeku namuma waliin baranne eeyyen jedheera. Elaa kunooti bakki ni fuudhee jedhee kana kunooti ragaansaa kanadha nan dogongore. Hatta namoota hedduutu biyya keessaallee maatii birallee dhaqee ga'ee maatii koo bira ga'ee hiriyoota koo bira ga'ee bakka taa'umsaaf dhaabina dhowwanii natti waa tokko natti fakkaanne. Ani akka dhuunfaa kootti gaafan faarfamu hin jaalladhu. Ustaaz Maarriyyee Berxeessoo keessan kana ani hin fedhu akka dhuunfaa kootti. Gaafa gufuun namatti baay'atu bareedaadha. Gaariidha. Garuu gaafa sana sirriitti sodaa rabbiitti jabaachuu. Sirriitti waan dubbatan irra gadi dhaabbachuu waan haqaa dubbachuu. Sirriitti sandaran maaliif viidiyoo amma fakkeenyaaf dhimma walee musammaati wal qabsiisu yeroo dalagu amantii namaa hin tuqii namaaf hin jedhu. Waa in jedhina dallantanii waan tantaane afaan keessan baasiina. Maaliif hin jedhu isa kanatu islaamummaadha. Isa kanatu kabaja namummaadha. Isa kanatu oromummaadha. Isa kanatu gaarummaadha. Isa kanatu quuqama. Kanaaf obboleessa kiyya siin waan hin jedhu irkoon obboleessa kiyya kaleessas arras namni wal dhaba yes wal dhaba amantiitiin namni wal dhaba wanniin godhe wanti si dinqisiifadhu immoo maal inni feesbuukii irraan bade xuruu goote baga badde waatti darbattee waasitti darbatee namni immoo gidduu keessa dhakaas hin darbattan sana tokko gama irkootti tokko gama keetti fuudhee darbachuu irra baduu kee xuruu goote. Garuu wanta sitti himu ati boor islaama ta'uu dandeessa yookaan ortodoksii ta'uu dandeessa yookaan amantaa barbaadde amantaa feete hordofuu dandeessa. Kanaafittee irkoo duukaa wallabuu hin qabdu. Irkoo kanaan fakkeenyaaf yeroo inni ka'ee waan amma jedhame kanarratti inni waan kana balleesseera waan kana dogongoreera wanti kun amantii bakka bu'a yoo ta'e jechuudha. Afuufaan akkasitti afuufe kun amantii bakka bu'a yoo ta'e barsiisotatti waamanii akka inni godhe kun kiristaanummaa in ilaallata. Kuni barsiisa Yesuusii, barsiisa wangeelaati. Ammallee barsiisota wangeelonni arfan barsiisan keessatti wanti kun heeyyamamaadha, heeyyamamaa miti. Bartoonni 12 waan kana godhaniiru. Yoo isaan kana godhaniiru ta'e irkoon yakkamaadha. Akka kanaan hafuurota hamootaa baasaa jedhee Yesuus wannee dheerataanaan irkoon yakkamaadha. Amma yurra deebe. Yesuus ofiis akkasiin godheera taanaan irkoo yakkamaadha. Waan fakkeenyaaf Nuuruseen namni gara Baalee deeme hin beekaa ani deemee hin beeku akkasuma Abaadir kan jedhamu jira Nuuruseen kan jedhamu maqaan kun maqaa islaamaadha. Ituu isin gadi baatanii amma warri Nuuruseen hin gabbaran faa warri Nuuruseeniif dhaqanii silati achitti gasha wareegama achitti godhan sun faa gaamma islaama dhaatus hin jettanii. Nuyyuu sin duukaa balaaleffanna waan kun dhorkaadha waan ta'eef jechuudha. Wanta kanan dhorka shari'aan islaamaa waan shari'aan islaamaa dhorkuufi jechuudha. Waan garaagaraa godhanii achitti wantoota garaagaraa
Godhan kun islaama bakka bu'an hojiin islaamaa hojii akkasii miti. Islaamni qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin. Dhakaaf hin qalu, jinniif hin qalu, mukaaf hin qalu. Rabbii tokko qofaaf kan inni qalu. Ganda sheekii yookaan ganda qaalluu dhaqanii qaluun dhorkaadha akka shari'aa islaamaatti. Ituu sin kaatanii musliimoonni ganda sheekii dhaqanii yookaan ganda warra waa gabbaruu kana dhaqanii qalanii kuni islaamummaa akkasitti laa islaamummaan akkas miti. Isaan suni islaama maqaadha malee islaama haqaa miti jennee isinitti himna. Akkuma sakanaa dhugaa dubbachuuf ituu wanti irkoon jedhe sunis kanaan wal qabata malee waan biraa miti. Fakkeenya ani dhugaa isinitti dubbachuuf akka dhuunfaa kootti fakkeenyaaf ani yeroo deebiin dubbadhaa obboloota keenya warra amantaa pheenxee hordofan hedduu isaanii taajjabeera barsiisota isaaniitiin qabee jechuudha. Yeroo hedduu diraamaa garaagaraatu dalagama. Ispeeshaalii naannoo nan dhaladhetti naannoo naqamteetti uffata gurraacha kana ofirraa fuudhi kunooti wantoota garaagaraa waan islaama fakkaatu waa'ee uffataa dubartoonni uffatan kanaa waa'ee shaashii sanaa yookaan waa'ee jilbaaba kanaa rabbi quraana keessatti dubbate akka dubartoonni muslimaa akka kanaatiin uffatan rabbiin ajaje. Yeroo uffata kana uffata gaddaadha jedhama. Maaf gadi ba'ame barsiisonni yoo raajonni didan okay kan warri raajii haadhiisani warri raajii ofii isaanii uffata dukkanaadha uffata gaddaadha jedhama miti. Barsiisonni maaliif waan kanarraan dubbanne gadi ba'anii? Barsiisonni maaliif hin dubbanne? Tokkummaan Oromummaa leellifamuun kan afaaniti. Sanni masqallee addabaabayitti warra ortodoksii fayyamanii pheenxeef hin eeyyamnu jedhan maal akkasini waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa fuura qulqulluu sadan waaqa tokko jettan wallaallee mitiin. Gaafa sana akkuma warra ortodoksii achitti sagantaa geggeeffatan warri pheenxees geggeeffachuu qaboodha ennee sagalee isinii ta'aa turre. Allah mitiin kan isin achitti gabaruu dhattan. Allah mitiin kan isin faarfachuu dhattan. Kabaja namummaa mirga namummaaf jennee isinii dubbanne malee. Nutoo gaafa inni kaasinitti duuluyyuu kun akkas hin ta'u jennee isiniif wanni jenna. Mee dhuguma barsiisonni barattoonni hordoftoonni amantaa mishinerii warra hordofuun hin jedhaa jira. Mee waan kanatti ilaala. Nuti wantoota xixiqqoo akka kanaa sirreessinee amantaan islaamummaa yoo isinii ta'e fudhattanii yoo isiniin ta'u ta'e dhiistanii amantaa islaamummaa baaxaalibii nu rasuulli hin qabsiisne salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Garuu dhugaa jirtu walii kabajaa isin an keessanis nutti himaa kun akkuma amma karaarra deemtanii Yesuusin fudhaannaan inni islaamnis dhaabatee manni kiristaannis hin himu. Qophaa'anii sagalee namaa waraabanii maal jedhanii taa'uun suni hammam baay'ee hadaran nama hubachiise. Soo chaalenjii kanatti gaafa hormaattu ji'a 3 sana durayyuu gaafa gara islaamummaatti dhufee gaafa guyyaa lamfaa yookiin gaafa guyyaa tokko walii bilbilee isa booda an akkuma koo duraa si wajjin qalladee si wajjin taphadhee yaa'u amantii islaamaa sitti akka abbadee naasomnee isin dhabuullee hin barbaanne hiriyoota koo kiristaanaalee dhabuun barbaanne noormaal suuta isin hubachiisuudhaaf waan an barbaadaa turee fi diippiliillee waa'ee islaamummaa keessa galee sitti naasomne bakka qalal goote akka kan danda'u. Yoo hundi keenya amantii keenya qofaa irratti yoo xiyyeeffamu amantaa keenya irratti xiyyeeffannu tokkummaa keenya irratti xiyyeeffachuunis gaariidha jedhee yaada. Harka bitaan mirgaa goone gama tokkoon tokkummaa keenya yaada gama tokkoon immoo amantaa keenya yaada yoo deemne baay'ee magaarii ta'a jedhee yaada. Baay'een sin kabajaa baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa dhugaa dubbachuuf laphee koorraa sin jaalladheera nuu jiraadhaa umurii nuu dheeradhaa siniin jechuu barbaada. Sakoo sorry jechuu barbaada irra deebi'ee riyyaa kee ta'ee itti meebii akka kanaatti nan eegne ta'uu danda'a. Anis immoo deebi'eeti naa deebistuun eegne ta'uu danda'a. So nama gatii taaneef walitti mufachuu dandeenya. Thank you galatoomaa ulfaadhaa. Hayyee abbaa manaa geggeessi mana natti laattee teessa Eedar. Galatoomaa nuu jiraadhu hamtuun sin argiini. Mana keeti gaariin hin bahiini gaariin mana keettaa goruu si jenna.
Haye galatoomii dhiifama nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nabii keenya Muhammad irraa barree araaraan dhiifamaan beekamoodha. Akka namoonni jedhanii ammeessan osoo hin taane nama namaa dhiisaa deemuu, nama hamminatti yaadutti gaarummaa nama agarsiisuu, nama waa isaanii hamaa haasa'uu nama gargaaru turanii dhiifama isaanirraa barree nageenyi fi raamanni rabbii isaanirra haa jiraatu. Hayyee dhiifama sii godheera. Yaa'u wangoon irraa yookiin immoo dogoggora kennarraa barumsa guddaa fudhachuu ni dandeenya. Wanta guddaan wal miidhuu dandeenya kallattii garaagaraatiin karaan taane walitti banuu dandeenya. Boriif garuu waan goone sanarraa barachuun namoota kan biraaf of eeggachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa waan nuyi goonu kun waan xiqqoodha. Bakka biraatti immoo guddachuu ni mala. So namni waanuma dhaga'e amana waan ta'eef atillee kabajamii dhiifama na gaafattee fi anillee raajiin itti amanuu ergamaan itti amanuu abbaa dhiifamaa gatii ta'anii fi dhiifama kee fudhadheera dhiifama sii godheera atillee dhiifama taankiyoo kabajami taankiyoo ulfaadha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayyee isinii booda walitti deebaa gara ustaaza waliin lallabachuudha barbaadaa jira natti fakkaata. Guddis ustaaza waliin. Abbo lallabachuun barbaadu saatiin lallabati. Saatii kanaaf saatii lallaban isaa saatii namni nutti iyyuu lallabanii lafaan dhugaasuun jiran laal giddiin lallabdanii lafaan dhugaasuun jirtan. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sida mun jirtan. Wa kambon